ilma dhiiraa taate otoora irraa siifan dabarsa seenaasi ati rarraafatta siin dabarsa. Teessoomiin intala situ amma laayibii bagaliitii baqqaluutu na ergitee jedhiitii dubbatu kan jedhee malee baqqaluun intala sana iyyuu hin beektu. Intalli sun akka jabaatee mana jaasaa keessa gadi yaa'aman jennaan fidde guyyaa san hambiyyi ragaasitti ta'u. Maaf sobda? Maaf sobda maali? Ati dhiira taate sobdaa beeyi Jesuus. Hin sobin dhugaa jiru kalmatti afitti dhugaa jiru dubbatu dhugaa jiru qabaniiti. Nama lama sinii fida. Dhaggeeffadha nama lama sinii fida. Dhaggeeffadha. Yaanni olla deebistaa qoy nan bu'a. Nama lama sinii fida. Ati ta'a hunda wali malee naan dhufan. Nama lama sinii fida. Tokko eenyu sinii fida. Goodanyaa micoo seenaa haani jedhu san. Mana talabaati mana kontiraatatti na baasee na fuudhuudhaa fi sadaffaa na fidatte kan jette san. Hoggaa meeqa eega mana kontiraatatti baate akka ishiin turte dhugaa jiru kana hin bartan tokko jedha. Lammaffaa micoo amma suuraa kana sobanii ol darbatan kana maal akka waliin haasaa micoon kun dhugaa jiru sinitti himti kirri ishiiti. Dhaggeeffadha. Anaafi miti ofiidhaafis miti. Kirri jiru ani haadha manaa qaba jamtuu qaba akka isaanii ijaazan nama jiraattu miti nama mana kontiraataa jirtudha. Siigala haadha manaa qaba kabaja dhugaa jiru sirratti sheer gochuu nan danda'a. Baqqalu ani si wajji afaan baasee baqqalu ani si wajji naasoo hin danda'u si wajji jiraachuu hin danda'u. Haadha manaa qaba aniifati ati nama abbaa manaa qabduudha anis nama haadha manaa qabuudha lakki jedheeni dideera sin barbaadu dheeni jira harka dhibba keessaa harka dhibba. Laalaa dhaggeeffadha. Dhugaa jiru immoo waa'ee suura ka'ee kanarratti dhugaa jiru micoon hin dhufti hin dubbatatti. Dhugaa jiru immoo mucattii kaleessa galgalaasan isaan wa bira jirti gara biraa jirtii fi isaan bira jirti adda baafattaa nama kana dhaqeesii fi daganni walla deebisu. Qoy mee jirraati obsi habibti qoy mee habibti mee qoy bennaatu qoy mee micayyatti isa hojii suuraa kaatee tana fiduu deemeera haa fidee dhufu obsaa eegaa tasgabbiidha. Isin hundi keessanuu haqa barbaadanii miti isinis warri maallaqa isinirraa nyaatame maallaqa keessan barbaadan warri haqni keessan dabe saqa keessan barbaadanii tasgabbiidhaan haasaa iyya odoon ta'e wal abaaruu odoon ta'in tasgabbiin haasaa obsaan micayyattii fidee dhufa eegaa micayyattii suuraa wajjin kaatee jirtu kun kan bilbiin wajjin dhala jiran tan. Kalleen amma jedhu dhugaa Kiristoos jechuudha Waaqayyo biyya kootti nagaan nangashin ija guyyaa tokko illee agarree hin beeknu isaan manni baqqaluuf fidde intala kana jedhee suuraa amma wajjin jirtu kana jechuudha. Dhugaa waaqaa inni amma isheedhaan walii galee laayifii irra fidee suuraa kana ilaalati viidiyoo baasna isas rakkoon hin jiru noo proogreef viidiyoo baasna intalattii rakkoon hin jiru haa dhuftu. Rakkoon qabu haa jedhu. Rakkoon qabu. Ilmoon dhiiraa akkanatti hin sobdan akka kanaan agarreen. Fattaanuu callis population kuma galchame tokko ilaalaa jirtan sagaleen kiyya achees nattas deddeebi'aa jira maal taate abeemti ati yoo dubbattu warra achi jira muyitii haa godhan hay barsi hojii warri jiru bar tiktook ilaalaa jiran sagaleen keessan as deebi'ee nu jeeqaa jira muyitii qabadhaa jedhee warra ijoolles akkanarraa dhimma sin qabu birrii sirraan qabu dubbii kana keessas hin jiru garuu immoo haqa jiru dubbachuuf hin dhufee ture innaa fixatu jedhee hagan eegutti na jalaa ba'e jechuudha. Innaa sonni jiraate isa nama ishee nagaafattee haadha manaan qaba jedhu hin sobaa dhufu ajala jiraachuus danda'a. Anaanuu qabsooftuu kanatti na ergateera rubbo haa dhufu taa'ee nan eega rakkoon qabu anas gidduutti argamuun barbaadu garuu dhugaa waaqa abbaa manaan koo jara jira karaa waasaappi sheerii naa godhe laayivii kana dhugaa waaqa nan gaddaas gidduutti argamuu kootti garuu immoo haqa jiru dubbachuu waan sodaadhuun qabu yoo wanti ni jedhee see duubatti hin deebi'u garuu abbaa haadha manaan qaba jedhee natti hin himne nan gaafatadha jedhee nan sodaadhee naan jedhee achumaan baay'ee walitti qallanna turre utuma wal faanaa qallannu yoo ati naa gaafattee taaroo waan ati barbaaddeen sii godhaana dhugaadha kaakun dhugaani arraba kootu dura du'a osoo nan hin du'in dura arraba kootu dura du'a ganni nama 729 taa'ee na dhaggeeffachaa jira falmattuu maal taate rakkinni jiraa dhook inna na of kalchaa balleessiira taanaan lubbuu falmatti maal goot
Siniti lubbuu Ganni dhaaboo Tuna softe afittu qoy dubbiin barwaasiin galle baay'ee jira mee haasoftu qoy warri dhimmaa haasa'ee jirra xumur ijoollee walirratti jaallatte. Ani arrabsamuun barbaadu asirra taa'een illee arraba namaaf immoo hin canna qabu munir dubbadhu rakkinaan qabu yeroo kun jira waan ta'eef. Ani waliin hin jiru barbaade. Laal ganni waan tokko ani sirra yeroo takkattu yohanis keessa gadi fageenya illee ta'uu baatu akka takka wadheetiin jira. Dubbii ijoorraa yoo sila ijoodha. Na jaalattee ragaa wal jaalachuun rakkoon qabu amma dubbii ijootti deebi'a. Dubbii maallaqaatii fi dubbii viidiyoo tanarratti deebi'a malee na gaafate hin gaafannee san bira kutaa. Kanaan jechuu barbaade ijoorratti ijeetti haa xumurru jechuu kiyya dhaggeeffachaa jira san booda murtii kanneen abbaa haqaa qabu jechuudha. Namni nama jaalatu amma wal jaalattanii viidiyoo waraabamee maaloo ta'e odoon ta'ini dubbiin karaa ijootti deemee viidiyoo kanas maxxansuun hafee suuraa walitti ol bubbutuun hafee waan jiru murtee jiru fudhattanii dhugaa jirtus fudhattanii adda deemuudha kan barbaachisu ni galee galana galchaame galana nagalchaame. Ani gisuma wajjin irrafanii maa viidiyoo warwaraabu haala gummaadha. Kana qofa bichaadha bakka maallaqa irraa qaba hojjette maallaqa hamma kanarraa qabda sirraa qaba maallaqa kiyya hamma kanarraa deebis. Lubbuu qabdu ganni mucaan kun mana galaanatti footoo isaa laxxafamee ture qoy galaana lakkoofsa tokko barreeffadha. Akkasii dubbii ijoorratti deebisa malee maali? Xumurre galaana galcha galaana najjala jira. Amma lakkoofsa tokko barreessaa jiran galaana galchi caaltu. Maallaqa narraa qaba maallaqa sirraa qaba sababa jaalalaatiin maallaqa narraa nyaattee jirta hojjettee maallaqa kiyya hamma kana naa kaffal jettee gabaabduutti dubbii cuftee deemtaa jechuudha. Galee nuti amma wal jaallattanii afurii bilishaa dandeenye mucaan nama ibballee jaazaa buufatu nan galchuudha. Oqolotiin isaa dhaabatee fi hojjeta taanaan nama ibbayyuu haa buufatu. Nan galchisu hojii ni galee rabiti. Nama ibbaa haa buufatu kan dubartii afur dubartii shanii miti danda'a taanaan isintu boolla tokkotti gadi uumaa jira hin beekan. Shamarran afran as keessatti shamarran afran mucaa kana wajjin taaptaan godhaa jiran hin beekan akka jarri irsaaf niitii walitti ta'an akka inni ijoollee sana wajjin olli galte reeleshiippii beeku reeleshiippii waliin qabu hin beekan isintu boolla tokko akka hantuutaa dhumaa jira waan ta'eef. Maal ijoollee biyya dhiirri jirutti namni akkamitti nama afurii nama shanii mana jaarsa tokko keessatti dhiira tokko wajjin ciistan isintu wajjin du'aa jiran hin galchu sun. Amma maallaqa sirraa qaba maallaqa hamma kanaa sirraa qaba maallaqa kiyya hamma kana naa kenni viidiyoo sibira jira viidiyoo kiyya haqi viidiyoo kiyya naqattaa nabichaa dhamanni nuti asoo qanqaan achi daabboo waliin kennitanii wal keessaa baastanii ayidoon kee habiibii nu galchu. Warritti kennis biroo jaraati an qarshii kan koo 3,400 harka isaa irratti harkaa fuudhee qarshii kiyya naafa kennu mana madaamitti dadha.